Jirra jirtu hordoftoota keenya kabajamu. Salaamtaan keenya kan jaalalaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu isiniin jecha kun Culul Miidiyaadha. Culul Miidiyaa subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenya akka taatan hoggaa isiniin jennu kabajaa fi ulfinaani. Sagantaa keenya har'aatiin namoonni hangi tokko warri diiyaaspooraa ifiin jedhan waa'ee gosummaa fi maqaa Harargee jedhu kaasuun ajandaa miidiyaa hawaasaa godhaniin walqabatee namoonni yaada adda addaa dhageessisaatii jiru. Tilmaama isaati irratti abdii kutatee gaddeebi'ee waan akkana haasawaa jeetii yaadaan gama kiyyatti. Maaliif jennaani anis gosaan keessaan daladhee qaba atillee gosa keessaa daladhee qabda. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aala lita'arafuun hin jee malee ittiin walitti hin dhaadadhaan hin jenne waan ta'eef. Islaamummaa irraa illee nama baafti. Waan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkan jibban keessaa gosaan walitti dhaadachuun tun waan isaan akkan jibban irraa. Itti aansee namni keenya gosa keessaa daladhee tana dhaadheeffatee waan fedhe jechuu danda'a. Obboleeyyan namni keenya hawaasni keenya heeraan bula, heera gadaatiin bula. Heera kanarraa yoo waa isin gaafatan deebisuu hin dandeessu. Ajandaa kana keessatti Harargee keessatti beekamtii guddaa kan horate Afran Qalloo qofa jechuus waan of keessaa qabu fakkaata. Afran Qalloo maqaa gosaallee yoo ta'u yeroo cunqursaa san maqaa Oromootiin gurmaa'uun waan hin danda'amneef maqaa Afran Qalloo jedhuun qabsoo kan eegalan Oromoota Harargee bahaa fi lixaa gosa hedduurraa walitti dhufuudhaan Afran Qalloo hundeessan. Afran Qalloo keessa Ituu, Gurguraa, Humbanna, Afran Qalloo fi kanneen biraas baay'eetu jiru. Gosummaan jee, biyyaan jee, naannoon jee, sabaan jee, magaalaa itti dhalatteen kana hundaan yoo feete ijaaramtu. Yoo ijaaramtu taate garuu ati faayidaa godhuudhaaf waan Rabbiin jaalatu dalaguudhaaf ijaaramu. Duuba ammatti wanti gosaa kun ka'u maaliif barbaachisa? Yeroo ammaa kana bu'aan inni uummata Harargeef qabu maali? Jechuudhaan namoonni hedduun wal falmaatii jiru. Namoonni diiyaaspooraa ofiin jedhanii TikTok gubbaa ta'anii waa'ee ajandaa Harargee haasawan kun irra darbuudhaan hanga maqaa Harargee jijjiirra jechuurra jiru. Harargeen maqaa Harargummaan maal dhabde jennaan akka xiinxala isaaniitti dirree dhawaa Somaalee fi Amaarree akka nutti falman goote jechaati jiru. Diiyaasporaan bishaan boollaa tokko baasee uummataa fi loon isaa hin obaasin TikTok gubbaa taa'ee maqaa Harargee jijjiirra gosa tanaan ta'an irra caalchisa jechuun ummata ifiifuu jiruun itti ulfaachaa jirtu akka walafaan deebi'an kan godhaa jiran seeraan akka isaan gaafachiisu beekuu qabu. Ijaaramaa jirti. Kun immoo akka shari'aa islaamatti illee haraamaa fi waan fokkotaa akka ilmaan namaatti illee uummanni Harargeedhaa uummanni muslimaa gosummaa tanarraa bu'aan inni buufate ta mul'attu ta gama qabeenya addunyaa haa taatu ta beekumsaa haa taatu ta gartee aangolleen ta isaan argatan hin jirtu. Waggoonni 4 dabran kun ka uummanni Harargeedhaa sadarkaa dur irra jiran irraa haalaan gama hundaan jihaa hundaan gabbu'anii zeerooti ta'an. Sababaan isii tokkoffaan islaamummaa isaanii hisaaba irraa fagaatanii hisaaba ol dhiisanii gosummaadhaaf xiyyeeffannaa guddaa kananii jaahilootaan hoogganamuudha. Namni jaahilootaan hoogganamu bakka takka illee hin gahu. Namni walitti abbummaan fedhan jijjiiru. Sigalee Booranoo fudhatte kasi, Gujii fudhatte kasi, Karrayyuu fudhatte kasi. Sirna gadaa isaatii fi lafa isaatii fi maqaa isaa walitti hidhaa jechuudha. Kana jechuun dhalootarraa dhalootatti hogguu dabartu bakki calaqqeen sun bakkuma teessee jechuudha. Oromummaan hin baddu, maqaan hin baddu, lafti Oromoos hin baddu. Sirni gadaa kun tanaaf waan gaariidha. Mootummaan kunuu itti amaneeti laal wanni nuti asirra haasofnuu fi wanni mootummaan kun jiru wal faallaa jira keenya. Mootummaan kunuu itti amaneeti araddaa jilaa bakka hundatti deebise. Bareentuma bahaa kana hundaaf deebise. Sigalee damee Afran Qallootiif abbaan gadaa deebi'ee, sirni gadaa deebi'ee, calaqqeen gadaa deebitee, araddaan jilaa deebitee, caffeen gumii bulchiinsa sirna gadaa Afran Qalloo deebi'e. Akkana moo kanaa miti? Talammadaati. Akkasumatti humbannaafillee damee bareentumaa keessaa takka waan taateef, damee Oromoo 16 keessaa tokko waan ta'eef, sirni gadaa deebi'ee, abbaan gadaa deebi'ee, sigalee lafarratti Oromoon lafee isarratti akka jaaru gaafa sirna gadaa jaarraa 16ffaa san Oromoon jabina gaafa san qabu deebisuudhaaf sirni gadaa hangam takka akka nama jabeessu hangam takka Oromoo akka walitti mataa qabu mallattoo san lafarratti argaa jirra ammaan tana. Yoo bareentuma bahaa jennellee rakkoon qabu waloo keenya ibsa. Sigalee
Ammoo qabatamaan kan mootummaan baajekatti baasee amma lafarratti deemaa jiru damee 16 kan Oromoo abbaa gadaa 16tu jira. 5 bareentumaatii fi 11 booranaati. Walirratti damee 16. Dameen 16 abbaa gadaa 16 qabdi. Abbaan gadaa 16 araddaa jilaa 16 qaba. Uummanni keenya kun tanan argu maan amanne tana amanuu qaban. Mootummaa baajekatti baasee si galee hayyama kenneefi makiinaa kenneefi baajeta kenneefi seeraan lafarra gabbu'ee wanni kun godhamaa jira. Hogguu ammoo Oromoon sirna lafaan buluudha. Sirna gita bittuu feudalizimii, sirna gita bittuu dargii, sirna gita bittuu nafxanyaata durii fi sirna gita bittuu wayyaanee hunda jalaa kara sirna gadatti shiifti godhaa jiru kana warri maqaa gabrummaa kanurra ture kana akka amantitti fudhatan gurra quba kaatanii iyyan jechuu jani maal maqaa keenyaan nurraa baduu deemaa, maqaa keenya dhabuu deemnaa, duunee bannee addaan diigamnee wal fixuuf deemnaa jedhan. Akkamitti because maqaa kana maquma gabroonfataa kana jechuu maqaa kiyyoonfattuu maqaa guyyaa salphinaa Oromoon itti cabxe maqaa raroo waanjoo gabrummaa nurratti fe'ame maqaa ittiin gita bittuun ittiin nu bitte maqaa kana akka amantitti fudhanne amma namni Harargee tuqe namuma quraana rabbitti bu'ee jechuudha. Akkasii bar akkasi laal nama keenya bakka jiru sammuu nama keenya Harargee tuquun namuma quraana rabbitti bu'ee akkasii wal fakkeessuu yaadan lakkii jara keenya akkasii miti. Mataa haa banannu wanni nuti jenne dubbii seenaa ta dhugaa dubbanne. Tokkoffa maqaan kun jechaanis keenyaa miti. Lamada kaayyoon isaa xaqallalanii bulchuudha Oromoo bituu bitta sirna gita bittuuttu itti fayyadame. Siigalee maqaa guyyaa waaroo Oromoon salphina uffatte nutti kenname. Maqaa fedhii teenyaan ala nuun bitani. Siigalee kana hubachuudhaan wanni nuti kaafne waan qabatama seenaati. Waan dhaloonni kun baruu qabu. Siigalee waan yoo maqaan kun nurraa hafellee qiyaamaan hin buune takka jechuudha. Yoo waanuma irra gaaritti jijjiirranne malee. Siigalee waan safuu teenya deebisu, aadaa teenya deebisu, sirna keenyarra nu deebisu, Oromummaarra nu deebisu. Waan akkasiiti waan gaariidha wanni nuti dubbanne. Laal salphina keessaa akka baanuufi. Intala Harargee akka hin jenneef, ilma Harargee akka hin jenneef, ijoollee Harargee, ummata Harargee akka hin jenneef, goota Harargee akka hin jenneef. By the way, goonni Harargeef du'e hin jiru nuti Oromoof duune malee. Oromoof qabsooyne malee Oromoodhaa Harargeedhaaf hin duune. Harargeedhaafis hin qabsooyne. Nama tokkoon argaa. Harargee tana jala qabsooyne goonni meeqa Harargee jala dhumatee maqaa kanaan seenaa meeqaa dalagamee akkas taanee jan. Laala sheemidha kun qaanyii teenya jaran. Namni Harargee du'e tokkolleen hin jiru. Harargee jalakkis hin qabsooyne nuti. Harargeefillee hin qabsooyne. Goonni keenyalleen adda bilisummaa Oromoo kallacha qabsoo Oromoo jalatti bara dukkanaa siigalee kiyyoonfattuu sirna Harargee sirna gita bittuu feudalizimii tan Hayila Sillaaseetii wal mormanii jaarraa abbaa gadaa afaan siigalee qabeenya fi ilma qananiidhaa waa hunda abbaa isaatii dhiisee sirna amma isin faarsitan kana jechuu sirna harargummaa kanaan wal mormee daggalaggalee. Hojiin akkanaa hojmaata mootummaatii fi uummataati. Haa jabaatu haa laaffatu biyya san keessa mootummaatu jira. Iddoo gubbaa taa'ee maqaa jijjiirra. Yeroo jiru itti gaafatamummaan seeraas akka jiru beekuun barbaachisaadha. Wanti jijjiiramuu barbaachisu yoo jiraate uummanni yeroo isaa eeggatee filannaa gaggeessuun harka wayyabaan filatamuu danda'a. Wanti yeroo isaa hin eegganne ammatti ajandaan uummata fayyadu maqaa jijjiiruudhaan waliin qabatu. Harargee caammaa nuurfaa fitte. Harargee gootota keenya lafarraa dhabamsiifte bara Hayila Sillaasee keessa. Harargee nama keenya daaraa daakuu goote jechuudha. Sirna kana faarsaa jirra. Sirna kana maqaa godhannee abbaa biddeenaa godhannee himachaa jirra. Kanaa jecha akkanatti arrafamaa jirra jechuudha. Mataa keenya kan nu deebisanii sigalee kanaa jecha wanni hin barbaachifne hundi nuun jaamaa jira. Nuti ani
as keessaa dantaa takka illee hin qabu. Na amana an biyya sin dhayne biyya sin jiru mootummaan kunis nan beeku anis mootummaan beeku. Takkaa dharaaf harka kanneen beekan nama if dandahee dhugaarratti dhugaadhaa wajjin wal falmuun. Kophaati yammas leenca kophaa lolu nama tokkollee gargaarsifadhu. Dhugaa fi dhugaa qofaan hin deema. Oromoo umrii tiyya guutuu nin qabsaaf, ammallee nin qabsaaf, borullee nin qabsaaf. Wanni amma nuti itti jirru qabsootti hin fudhadhaan. Qabsoodhatti hin fudhadha. Warri na arrabsu immoo nama nan bilisummaa baasuudhaaf sii galee qabsootti jirutti hin beekaa haan arrabsanii boru deebi'anii na faarsoo ta'an je'eeti waan hin amanuuf jechuudha. Wanni arrafamuuf arrafamee namni keenya iyya banatee gurraan haa if dhaggeeffatu an eenyu je'ee haa if baruu je'eeti. So kanaafi hogguu maqaan Harargee kun dhagahamu gosaanis wal kan hidhanaa abbaa gosaa abbaa maxirqoo abbaa maalii hin jiinaa gosti mas arrabaa miti. Gosti waan namni itti arrafamuu miti. Gosti tantee si beekuun gosaaf ati ilma gosaa jechuun waan gaariidha kun waan itti arrafamanii itti wal qaanyessanii miti. Wanni badduun arrammoo waan maqaa Harargee nuti kaafneef akka waan cinaaksaniif dubbachuu barbaadanii akkamitti akka waan nuti afaan qabnee wayii jechuudha. Cinaaksaniif dubbachuu afaan qabnee akka hundi kun akka nurra bobbaan kana cinaaksaniif sagalee ta'uudhaaf bobba'uu deemanii tokkotti qabdanii ganna lakkisinaa uuu jiran mee ni banna ajandaa cinaaksanillee ni banna. Garuu diriirsa laal wanta kan siirus. Ayyee. Dandeettii qabdullee fi quudha. Ati jecha lama dubbatteeti torbaan lama sirraa haasawaadhaa jiran. Ati nama jabaadhaa jechuudha, nama dhageettii qabu jechuudha, nama dubbiin ta'e fudhatamtu jechuudha, nama dubbiin ta'e deemtu jechuudha. Silaa dubbiin ta'e hin deemne, silaa hayyummaan qabaanne, silaa qabsaa waan ta'ini, silaa uummata kanaa yaanne dubbii ta'e si jalaa qabanii hin oofan ture. Waan namni negatiivitti yaadu poziitii qabdu dhagahama qabda, kabaja qabda, kasi arrabsuus si dhageessa arrabsu jira. Kasi xiqqeessu yaadu si dhageeffateetti dubbiin ta'e sammuu keessa seentee baxaabbattee sirraa dubbachaadhaa jira. Ati wani laaltu dhaamsi kiyya sun bakkaan itti ergisan dhaqe moo dhayne. Amma dura amata afur dura dhaamsa kana ergine. Miidhaa kan gubbaadhaan dhaamsa kana ergine jechuudha. Dhaamsi kun sammuu namaa keessa bu'eetti sammuu namni kun jeeqamee kun uujee ka ol bee jee boo'ee jira. As miidhaa gubbatti imimmaan buusee boo'ee wayi Harargeetii wayi diina Oromoodhaa caffeeraa miskana jedhee as gubbaa bo'an. Arra garuu hubataniiti lakkee daawwannee amata afur dura bu'aa tureessu wanni sammuu keessa nyaattee jechuudha. Wanni guddaan ati fi quduu qabdu. Wantoota dabarsee kasin been diriirsaan kun eenyu dhufee si dhageeffata. Sadiirsaa arrabsuun sun kanumaa ija si bara. Arbartaayis si godhu jira magaalaa jirta. Magaalaa hayyoominaa, magaalaa beekumsaa, magaalaa qabsaa'otaa gubbatti gurguruu jirta jechuudha. Akkasi fudhu. Thank you. Yaa galatoomii caffee dhugaadhaa osoo nani maallaqa tokkoon kafalin Oromoo biratti na beeksisaa jiranii. Oromoon ammoo na argee gaafa dhufe sii galee inuma fafanarraan dhagawan. Sii galee inuma jecha negatiivii narraan argatu Oromoon waan Oromoo jaaru malee. Waan Oromoo tana jabeessu malee, waan tokkummaa Oromoo malee, waan negatiivii narraan argatu. Ani nama tokko, nama Oromoo tokko, halellee nama kijibaa miti, nama seenaa dhiiga kiyyaan dalage. Oduu miti, afaanii miti, gochaan jechuudha. Sii galee rakkoo takkan qaban sanirraa. Abbaan fedhe waan fedhe haasee kan na bira dhufee na wajjin dubbate akkan itti wajji haasa'uun beeka. Waanin itti haasa'uun beeka. Yeroon itti haasa'uun beeka. Si galee bakkan itti haasa'uun beeka. Ani nama tokko. Daga haqallooti ani jaarsoo keessa jaarsoo keessa walaabu keessa hin biran. Walaabuun kun gosuma takkan caalu gosi takkaasisan caaltu jee nama amanurraa. Maaliif jennaani jaaladhee walaabu keessa hin biranne waan ta'eef. Itti aansee akka namni keenya kan asirra jirtan kuni mee gatta'aati Harargees dhabamsiisuu hin dandeessan. Harargee dhabamsiifne jechuun ifiif seeraan nama gaafachiifti. Waan kana gadi fageenyaan laala seeraan nama gaafachiisti. Mootummaan biyya bulchaa jirus namoota gartee nagee biyyaa booreessuudhaaf namoota kana gosummaadhaan wal rakka kaasaa jiran kana silaa xiyyeeffannoo kannee fi
gara seeraatiin nu hordofee hedduu na gammachiisa. Warri diiyaaspooraa ifin jettan haasawaa bu'aa hin qabne teessanii uummata waliin dha'uurra akka Dr. Nuraddiin Sulee, Dr. Obsa Hassan, abbootii qabeenyaa Oromoo diiyaaspooraa mana yaalaa ijaaruu, meeshaa yaala fayyaa, qoricha, mana barnootaa ijaaruu, meeshaa mana barnootaa, hojii bishaan uummataa fi beelladaa baasuu irratti osoo xiyyeeffattanii waan seenaan illeen isinii yaadatu osoo gootanii gaarii ture. Yoo kana godhutti humna hin qabaanne yookaan dandeettii hin qabaanne teessanii ajandaa biraa haasawuurra afaan keessan qabattanii osoo teessanii uummataaf bu'aa guddaa irra qaba. Hordoftoota keenya kabajamoo sagantaan keenya irraa kan hanga ammaatti hordoftanii sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaadhaan nu turaa isiniin jenna.